Israa'elii fi Hezbollaa gidduutti lolli gaggeeffamu guyyoota muraasaas hammaatee jira. Israa'el bakkeewwan qubsuma Hezbollaa keessumaa kibba Libaanos irratti xiyyeeffachuun haleellaa walirraa hin cinne gaggeessaa jirti. Haleellaa Israa'el gaggeessaa jirtu kanaan lammiileen Itoophiyaa achi jiran yaaddoo keessa akka jiran dhaabbanni tola ooltotaa tokko BBC'tti hime. Libaanositti dhaabbata tola ooltotaa Itoophiyaa Inyalanyaa Basiddat jedhamutti daayireektara kan taatee fi magaalaa Beeruut keessa kan jiraattu innuun haleellaan gaggeeffamu hammaataa dhufuu dubbatti. ከድንበሩ ወደ መሀል እየመጣ ነው ያለው። አሁን ራሱ ጉባኤር የሚባልበት አካባቢ ያው ቅርብ ነው፣ ቤይሩት ውስጥ ነው። ሎሊች ዳንጋራ ገረ ጊዱ ገሌሳቲ ዱፋ ጅራ አሙመ ከነዩ መጋላ ቤይሩት ናኖ ጉባኤራ ጀደሙቲ ሀሌላን ገጌፈሜ ነሞኒ ጃ ዱአኒ ነሞኒ ኩዳሸን አሞ አከመዳአን odeeffannoon nu qaqqabeera. Kan biraa immoo bakkeewwan daangaatti dhiyoo jiran kanneen akka Saayidaa, Nabeetee fi gara giddu galeessaatti as siqee bakkeewwan jiran irraa guyyaa kaleessa waaree boodaa jalqabee namoonni qe'ee isaanii gadi dhiisanii bakka biraatti baqataa jiru. Waraanni ifatti banamee jira. Namoonni du'aa jiru. Haalli jiru baay'ee hammaatee sadarkaa sodaachisaarra gahee jira. Israa'el guyyaa kaleessaarraa kaasee lammiileen Libaanos naannoo Hezbollaan meeshaa kuusee jiruu fi waraanaaf itti fayyadamurraa akka baqatan akeekkachiisu hordofee kibba Libaanos bakka Hezbollaan hedduminaan keessa socho'u keessaa namoonni kumaatamaan gara magaalaa Beeruut fa'aatti baqataa jiru. Lammiileen Itoophiyaa haala maalii keessa jiru? Haala Libaanositti deemaa jiru lammiileen Itoophiyaa odeeffannoo akkamii qabu kan jedhu gaafannee deeggarsi homaatu lammiilee Itoophiyaaf godhamaa akka hin jirre himti innuun. ትላንትና ከፍንዳታዎች ከተለያየ ቦታ ፍንዳታዎች በኋላ የተለያዩ ድርጅቶችና የተለያዩ ኃላፊነት ጉያ ከሌሳ በኬወን ገራገራት ዶይንሲ ጠጋሙ ቦደ ዳብሌን ሞቱማ ፊ ዱንፋ ኢዶወን ደሃኖ ከኔን አከ መኔን በርኖታ ፊ ካምፒወን በቀቶታ ፈየደሙ አከ ኤገለኒ ፊ ኢዶን ደሃኖ አከ ጅሩ ኤርጋ ገራገራ ደበርሳ ቱረን በኬ አከና ፊ አከሲ ኢዶን ደሃኖ ጅራ ከንጀዱ ለኮፍሶወን ብልብላ ቆዳ ቱረን nutis isa ergan namootaaf qoodaa jirra. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa Dahaayee bakka jedhamurraa namoonni nu bira dhufanii ture. Bakkan dhaquun qabuu nuun jettee turte mucayyoon tokko. Kanaaf qoonsilaa akka quunnamtu goonee turre. Garuu yeroo sana deebiin kenname gaarii hin turre. Hiriyoota kee barbaadii isaan bira dhaqii deebii jedhutu kennamee fi dhimmicha ofii dhumashee akka to'attudha kan itti himame. Guyyoota darban keessatti Israa'el haleellaa qilleensaa Libaanos keessatti gaggeessaa jirtuun haga ammaa namoonni 560 ol du'u ministeerri fayyaa Libaanos beeksiseera. Kanneen du'an keessaa lammiileen Itoophiyaa yoo jiraatan jennee jiraattuu magaalaa Beeruut kataate innuu gaafanneerra. በጣም ፈጣን መረጃ ሰጪ ናቸው የሚባሉ የዜና ምንጮች ማን እንደሞተ መዴን ኦዱ ኦዴፈኖ ወቅታዋ ከነን ጅሩ ኤኙ አከ ዱኤ namoonni meeqa akka du'anii fi miidhaman naannoo kamitti kan jedhu odeeffannoo bal'aatu baha. Odeeffannoo hanga ammaa jiruun lammiilee Itoophiyaa du'an hin argine. Kanneen du'an baay'inaan lammiilee Libaanosii fi Sooriyaa akka ta'antu gabaafamaa jira. Lammiilee Itoophiyaa Libaanos keessa jiraniif mootummaan deeggarsa gochaa jiru yoo jiraate adda baafachuuf qonsilaa Itoophiyaa Beeruut jiru bakka bu'uun qondaala hojjetaa jiran gaafanne dhimma kanarratti odeeffannoo kennuun itti gaafatamummaa isaanii akka hin taane ibsuun ministeera dhimma alaa Itoophiyaa dubbisaa jedhan. Qondaalota biroos dubbisuuf yaaliin goone milkoofne. Meeshaaleen waraanaa humnoota alaatiin Somaaliyaatti fe'aman rakkoo nageenyaa duraanuu jiru daran akka hammeessuu fi meeshaaleen kunneen shororkeessitoota harka galuu danda'u jechuun yaaddoo qaban ibsan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee. Ambaasaadar Taayyeen kana ka jedhanii kora waliigalaa 79ffaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Niiwuorkitti gaggeeffamaa jiru irratti itti gaafatamtuu ijaarsa nageenyaaf dhimmoota siyaasaa UN Rosemary DeCarlo waliin dhimma Somaaliyaa kaasanii wayita dubbatanittidha. Carraaqqii walirraa hin cinne Itoophiyaan shororkeessummaa lolurratti gochaa jirtu ka ibsan Ambaasaadar Taayyeen Somaaliyaatti ergama ce'umsaa Afrikaa Atimis jedhamuun beekamu booda sadarkaa itti gaafatamummaa haga humni sun gahu deeggarsa maallaqaa fi qindoomina jiru dabalatee yeroon barbaachisu kennamee erga sirriitti irratti dubbatame booda murtaa'u akka qabu cimsanii dubbatan. Ambaasaadar Taayyeen humna alaa meeshaa waraanaa Somaaliyaatti fe'aa jiru maqaa kaasuu baatanis Masriin waliigaltee waraanaa Somaaliyaa waliin taasiste hordofee meeshaa waraanaa ergaa fi akka jirtu gabaasaaleen ni mul'isu. Somaaliyaan meeshaalee waraanaa gurguddoo garaagaraa Masriirraa akka argattee fi dabalataanis yeroo itti aanu eeggachaa jiraachuu hanga'an Somaaliyaa tokko dilbata mirkaneessaniiru. Osoo maqaan isaanii hin eeramin BBC Somaaleetti ka dubbatan hanga'an kun guyyoota darban keessa dooniitiin fe'amee ulaa galaana Moqadishoo meeshaa waraanaa qaqqabe kan mootummaan Somaaliyaa ka hidhatu ta'uu eeraniiru.
Meeshaaleen waraanaa gara Somaaliyaatti ergaman kunniin misaayiloota farra xiyyaaraa, madfiiwwanii fi meeshaalee waraanatti xiqqaa ta'uu aanga'aan kun dabaluun ibsaniiru. Somaalilaand ammoo meeshaaleen waraanaa dhiyeenya keessa Masriirraa gara Moqodishootti fe'amaa jiran rakkoo nageenyaa hamaaf walxaxaa duraanuu gaanfa Afriikaaf qaxanaa sana keessa jiru daran hammeessa jechuun yaaddoo guddaa qabaachuu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaaf tumsa idil addunyaa Somaalilaand ibsa baaseen bulchiinsi Somaaliyaa meeshaalee waraanaa Moqodishootti fe'amaa jiran kana to'achuu fi sirriitti qabachuuf humna isaa waan hin qabneef akkaan yaaddootti ta'uu eeree jira. Rakkoo qaxanaa kana keessa duraan jiru akka caalaa hammeessu hubatee hawaasi idil addunyaa dursee akka tarkaanfii fudhatuufis gaafateera ministeerri dhimma alaa fi tumsa idil addunyaa Somaalilaand. Ofii Masriin meeshaalee waraanaa gara Somaaliyaa erguun maal hordofsiisuu danda'a? BBC'n xiinxalaa dhimmoota baha Afrikaa akka ta'e Omar Mahmud dhimma kanarratti dubbiseera. I think it does alarm Ethiopia a bit, just as the MOU with Somaliland alarms Somalia. Akkuma waliigalteen wal hubannoo Itoophiyaa fi Somaliland gidduutti raawwatame Somaaliyaa rifaasise, michummaan Masriif Soomaaliyaan mul'isaa jiranis Itoophiyaa kan naasise natti fakkaata. As keessatti rakkoo hamaan inni tokko isa kaan irratti olaantummaa argachuuf yaaluudha. Dabalataan badii qaamni tokko balleessuuf deebiin qaama biraan kennamu haalonni tasgabbaa'uu caala hammaachaa akka deeman taasiseera. Kanaafuu sochiin Soomaaliyaaf Masriin taasisaa jiran Finfinneetti sodaa wayii akka uume natti mul'ata. Biyyoonni Soomaaliyaa fi Itoophiyaan ala jiran kanaan dura seenaa keessatti akkuma mul'atee beeku haala jiru daran hammeessuu malu yookiin ammoo muddama uumame tasgabbeessuu fi walitti bu'iinsa mudate furuuf ga'ee baachuu danda'u. Gama kaaniin Turki jaarsummaadhaan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu seentee mariisisaa jiraachuu argaa jirra. Hanga ammaa bu'aa kana jedhamu argamsiisuu baatus garuu dhibdeen mudatee mariin akka furamu tattaaffii itti fufteetti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baatii adoolessaa keessa baaseen meeshaaleen waraanaa seeraan ala karaa daangaa Soomaaliyaatiin to'annoo tokko malee gaanfa Afrikaa seenaa jiran baay'ee yaaddessaa ta'uu ibsee ture. Masriin waliigaltee waraanaa Soomaaliyaa waliin taasifteen loltoota ishee Soomaaliyaa keessatti bobbaasuuf fedhii akka qabdu ibsuu hordofe Itoophiyaan mormii qabdu dhageessifteetti. Torbanoota muraasa dura xiyyaaronni waraanaa Masrii lama Moqodishoo galuun isaanii yeroo gabaafametti Itoophiyaan gocha kana nagaa qaxanaa kanaa kajeequudha jechuun Soomaaliyaan humni alaa gara daangaa bulchiinsa ishee akka seenuuf hayyamuu hin qabdu jechuun mormii dhiyeessaa turteetti. Amajjii darbe Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa argachuudhaaf ishee dandeessu Somaalilaand waliin mallatteessuu booda Soomaaliyaa waliin Atakaaroo keessa galuun ni yaadatama. Rakkoo biyyoota lamaan gidduutti erga dhalateen booda sababa hidha guddicha Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliin wal dhabdee ka jirtu Masriin Soomaaliyaa cinaa dhaabbachuun deeggarsa barbaachisu hunda gochuuf qophaa'uu beeksifteetti. Qoqqobbiin meeshaa waraanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Soomaaliyaa yeroo dheeraatiif kaa'ee ture erga waggaa darbe ka'een booda meeshaaleen waraanaa ifatti gara biyyattiitti yeroo seenu kun yeroo lammaffaafidha. Waldhibdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti dhalate keessatti Masriin hirmaattu ta'uun naannicha keessatti muddama ka'ume yoo ta'u, sanada waliigaltee Itoophiyaa waliin kan mallatteessite Somaalilaand wiirtuu aadaa fi mana kitaabaa Masrii daangaa bulchiinsaa ishee keessa jiru cufteetti. Soomaaliyaan ambaasaddarii Itoophiyaa biyya isheetii ka ariitee ji'ootaan dura yoo ta'u, birmadummaa biyya koo ka cabsuudha ka jettee waliigaltee Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessite akka kuffistuuf gaafachaa jirti.